Ya abbaa hoona daagay gaafiidhaan siif qabaati nutiin kun barhamaanus barilmaanuu maqeeti akkamiin nun barsiisin meedii rabbii guddaati ifiifis kan baraatin ilaangaa arraati ni akkanaa yoo duune du'a akka beeyladaati maal deebisuudha teenya guyyaa qiyaamaadhaati ni akkanaa yoo duune du'a akka beeyladaati maal deebisuudha teenya guyyaa qiyaamaadhaati. Yaa ilma koona daagay dhaamsa kan koo sirreetti barumsi kan bareefu maal godhe yaa mucaatti ijaallaltee nagartu sa ilma naa baluuti asuma keessa jiran kan fayyadin humaati ilmaan warra baalu laalladhu mee sirreetti biyya alaatan baate shaatirummaa isiiti maallaqa dachii goote achi as ergiteeti atiin guyyooniif taate ilmoo faayidaati maallaqa siif ilaala deemi karaa suudiiti atiin guyyooniif taate ilmoo faayidaati maallaqa siif ilaala deemi karaa suudiiti. Narraa hin jarjariini obsaan narraa caqaasi namni humaan baraatin hamtuuf toltuun beekuusi ilmaan warraa baalu maal godheef mee barumsi kun jecha wallaalaati abbaaf irraa lakkisi garii namaa shayxaana tu jalliseetti dhiisi malee bardiinin keenya milkii har'aaf baruusi yoo har'atiin baraatte barsiifte nuus ilmiisi asittillee duniyaan guyyaa baruu firdaasi akkam jeetini mee gammachuu gaafaasi asittillee duniyaan guyyaa baruu firdaasi akkam jeetini mee gammachuu gaafaasi. Hayaadha yaa ilma koo nin godha qaalii keeti waan garii faalaaleetiin reefu akkas jeeti malee anis qalbiidhaan nin fadhatiin rabbiiti jabaadhu naaf ammaahu karaana deebifteeti kunoo tanaaf gariidha ilmoon waa baratteeti waa hundanuu sibiiraan jira hin yaadiniiti anillee waa baraachuun dandayu gaara kootiin arrabni koo furdaate hin danda'u karaati si barsiifadhe tuumaan hanga ati fixuutti suma jalaan hin seena anis jannata saati si barsiifadhe tuumaan hanga ati fixuutti suma jalaan hin seena anis jannata saati. Umri si haa dheeressu atilleen baabaa kiyyaa riskii bal'oo si qabne ibaadaa fi aafiyyaa ilmi si haa barsiisu atilleen rabbiin kiyya arrabni koo furdaate jechuu sandiisi haayaa hoggaa haadhaa mammaadi wajji haasoytu caaya hoggaa salaan haasoyta eenyumaatu si gaaya yeroo garaatti qofa kan diddu kuni haayaa sobaaf irratti dhiisi baradhu baabaa kiyya anaafatis qofaadha gaafata rabbiin kiyya na barsiisuu qofaawwa jannatan seentu caaya atis yooniif baratte gabbarte rabbii kiyya rabbiin sumaaf rahmata milkoyne baabaa kiyya umrii tantee laaliini osooniif qabdu fayyaa kitaaba kee furaadhu kara sheekoota biyya umrii tantee laaliini osooniif qabdu fayyaa kitaaba kee furaadhu kara sheekoota biyya. Yaa ilma koo wallaahi waan biraatu na kaafte waaniinan sossodaadhe hunda narraachi dhooyte ammumaa lubbuunto akkaan qaraa ufeete yoo sheekaatiin qabna numaaturraa hifaate ka'eetiin itti deema na seente an dubbinte haadha mammakkiyaatis kophaadhaan dhiisa seete fuudheetiin ichi geeysa haa qaraatu gallaalte yeroo ati qoboodan fixee isinis fitte ati duraanuu sheeka nu hunda sheekan goote yeroo ati qoboodan fixee isinis fitte ati duraanuu sheeka nu hunda sheekan goote. Farnoonni hin dabru umriitti ijoollummaa
ranga kabriti barnabi rabbi gabdurati amata afurtan bodati egale barya baba khoti ati bargana umrin tati sahibni khe sahiba miti sahibu mayaro barchati asbodan sahibni khanketi qur'anu marabbi gudati walakad jachati sidibus arradu risati boden sa akkuma dadati walakad jachati sidibus arradu risati boden sa akkuma dadati